Thank you. Ada kasih. Start up guna. Thank you. Baby satu. Start up guna guys. Minyak. Ikut wallah. Victory penasah Hansa. Taragagu Hansa. Hansa. Rahini dia. Hansa. Andi. Hansa. Gloria Hansa. Hansa. Game over. Up triple, up double, we good. Thank you. Up B. Family. Thank you. Mama, ye. Guys, kuris triple guys. Lamambay sa. Egala meram. Egala me. Guys, double it. Amma ka kabachun nande jala. Double. Every gift says double right now. Let's go. Later to cook a kabunan danger. Rubber guys. Rubber Samira after Tamikun. Double good. Million guys. Let's go, family. Let's go, guys. Later to cook a kabunan danger. The kabunan danger. Kabunan danger family. Take on a DC. Kirkudia Motomano 984. Double guys. Fada Galatoma on the Cassini. Oh, shot. You must on a low amateur snipe could go near. Let's go, everybody, please. Desu, Allah, Nidan Desu, the Kumbaya, Bolira, and Talamubarak, on the Galatoma. What to come to Allah? Him what amni. Oh, Bilira Kumukura, the Cotravala, the Villa Gun. Kalas. That's your money, much on low. Thank you. You much on low. What do you come at the Nibilutan? We found out wallahi. Kotujune. Eno matole, Kazila, Sagatami, Sagatami Sadi, Tata Gona guys. Tata Gona di Milenanga Tisamirana Jedam. Kasi. Thank you. Tata Gona Milena Gutasi. Tata Bilma Milena Guta. Kasi Guno. 30 minutes rahalana 30 minutes tarif zalakar kwani 30 minutes والله هذا ندمتي كجيبي تبى تنبتو هذا تعشنا في بالله إلى نقول نعم أنا تومي هيو هكا 1 million باتع ونجخان كوني يوم نا ويلي فرا أنا تومي باتع ومني ما تبدي باتع ومني let's go أنا الكتاب ديسا let's go guys أنا الكتاب جيبي سميرة let's go أستها مش راح تبيني ما تشوفنا لو أستها مش راح تبيني أستها عادي ما كذا ميلة ميتي كمني بيشان ينجرو لا توما thank you كون دسالش thank you بتعامل مع مسكنو سميراي بتعامل مع مسكنو إشي تباركي بتعامل مع مسكنش thank you it's a good game by the way thank you
Thank you. Bye. Bye. Galatoomaa jedheetii deemati. Galatoomaa wallaahi hundi keessan iyyuu warri taaptaabii Miiliyoona tokko si kennan. warri taaptaamaaf gootan warri viidiyoodhaa kaaftanii hanga profaayilina godhattan hundi keessan warri giiftii kennitan jechasniif hin qabu wallaahi galatoomaa naaf siraadhaa. Galatoomii bakka deemi anatu deemisin jedhe. Namitti qaanxaa pirezidaantii maammee ofiin jettu fuuliyoo jechuudha. Deema tasii. Namitti fuuliyoo maammee ofiin jettu naalabu shaklak gara keetiin injifatamtee mucaan kun adda. Naal abuk galatoomaa ammato. Wallahi gara obbolaa kootiin mootame ana. Haati manaa kootii malee gara keessaniin waan godhamuu qabu guutuu gootaniittu injifatteetti hangara kootiin gammadeeraati. Sababni isaa miiliyoona tokko feemasni inni feemasa jedhamu isaatii irratti taphate miiliyoona intinaan jedhu. Ashqaa baacii liiveelii 42 baattee buujalaamin jechuudha. Maxaan lollo akkaawuntii kootiin sii dhufa. Warra balkaabaa wanti walitti hidhuu qabu hin jiru. Naalabu shaklak hunda kee jechuudha. Warra faamilii ofiin jettee siraa ilillii fufunaannattu gara keessaniini. Thank you. Baguma isin jiraattan warra balkaabaa eebbisaa Maarqoos. Abuyyee. Isin geessee keetanii ragaxaa alle. Samira. Wayyee. Gifte ko lugar rabbi dhiifama lugar reefu cherji nu mijanne lugar rabbi akkuma goon wallaalle geen keessatti intinaa ta'e. Lakki wallaahi Waan godhamuu qabu ol gootanii foolonaa godhaa faamilii. Amma keessumaa geggeessine akka dubbiin harkatti hin banneef bakki irra ejjetamu danuu jira. Garuu ani kanan jedhu Manan banadha. waa dubbachuuf geema kee irratti hunda'u namoota hin eegamnetu dhufe. Wallaahi. Asumaan haadha manaa koollee foolonaa gochiisi mubaarak sirriitti baay'ee. Hundi keessan faamilii fooloo godhaa. Tokkoffaa irratti ilaa dhaggeeffadhaa warri Samiraa jaallattanu baga gammaddan isuma dhuguma. Wallaahi summa wallaahi Samiraa dhiisin jee hin geemicha. Inni suudhaan jette. Maalan sin dhossa. Guyyaa 4-5 dura intalli teessee boossii maal jetti iniiti bakka uummanni keenya minaamin jetti. Amma mootteetti saanshaayini jechuun dhugaa isinitti himu nama jabaan beekaa isinitti fide. Leegalii 38 qabdi bar. Libilee 38 qabdi. Akkam nagaa jirtu. Samiraan abaaboo gadi hin beektu. Eebbisa dhugaa waaqessi eebbisa. Sa'aatiin qabu yoo mubee dhiisi kalas nama mufatiin wanni geemiidha. Geemiin guyyaa tokko 3-4 jira. Giftara Oromoo tokko wanta itti mufadhu tokko hin jiru maaliif beektaa? Asii na taphachiisaayyee guyyaatti asii Samiraa taphachiisan. No. Ani ishee hojjetti luqqaatu faandiyyaa jechuudha. Ilma haadha ra'u. Eeggate deemna baala haasi fuula sirkiyee namarra gad dabra deemna baala. Garuu Qoshaashaa jechuudha. Kabaja keessanii amma faana qabadda wallaahi hin dhiisu. Dhiisee amma dhiisee wallaahi maan kool irraa nu qaba siniin jedhe. Carraa walii haa'ee. Jalaan tittii kadhattu jechuudha. Siduunaan faameer. Inni sun bakka akkasitti dubbadhu Marqos. Dhugaa dubbachuu dhugaa amma dhiisoo godha dhiisii kana dhiisa. Maammee jedhamtu 42 galte leenca 8 gad dhiifte intala bushtiin jechuudha. Leenca 8 gad dhiifte ormaafu Samiraan anaaf sarara diimaa kooti wala maammee tanu wala siidunaa tanu wala jinnee tanu wala walee tanu warra hadha dhufee sappoorti mucaa kana hin gooneef anaaf Samiraan sarara diimaadha. Ilaa yoomal qiyaamaa ilmoo kolla hin beektan Samiraan illee hin beektan. Samiraan geemnisii kun ka jalqabaati ka xumuraati an faamilii kootiidhan jedhe. Faamilii miti isin isuma dhugumaan jedhe jechuudha. Nama 20 irratti dubbadhe. Maatiin jedhamtan kan ija sii gurra sii hin beekne kan narraan dhalannee dhufee sappoorti godhe. Qoshaashaa fakkeessitoota bar. Gaafa siin hidhamtu utuma hin du'e maammee ati ajjeefta warra koo kana. Ilmaan koo ajjeeftaati. Akkasitan sitti hime jechuudha. Awwaara abbatu abbaan barbaade. Miiraa miti dhugaadha malee kun. Galatoomii awwalee. Kanaafuu humna jaraan beeku. Awwalee ulfaadhu galatoomii. Itti Ilmaa siin mijaa'u beeka karaa kee fakkeessituu obboleessa keetiin hin jedheen. Si galee? Maammee የሚባለው ለማኝ ማለት ነው። ለወንድሙ እኔ እኮ ምስቱ ስለተቀመጠች ብቻ እዛን ቀን ማሜ ሲጫወት ሪከርደሮች ሪከርድ አድርጉ። ማሜ ሲጫወት እኔ ሰፖርት ያደርገኛል። አዎ ሰፖርት ያደርገኛል። ጉቺ እንድትጠቀም ነው። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ጉቺ እዛ ጋር ሰፖርት እንድትደረግ ምናምን ሁሉን ነገር መናገር አያስፈልግም። እውነቱ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብም ለማንም ይፋ ነው። እኔ እኮ ያን ሁሉ አንበሳ ያወረድኩት እዛ ጋር እየተደረገ ያለውን ነገር እንትን ብዬ Asitti illee cagee bare guuchiin
ቴንክ ዩ ጉቺዬ። ያ ወንድምነት ለባለቤቴ ዱጋራ ሌንጭ ተቆሞ አንተ ሌንጭ ተቆ ሌንጭ ተቆሞ አንተ ዱጋራ እንትን ናት እኮ ይሰማታል። ማሪቆስ ሌንጭ ተኮ ሰጠኝና ስድስት ቤት ሌንጭ ኮ ትሪፕሊ ለንገለ ፈካተ በር amman dubbadhu mana godhata kan geemratti nama rabseen beeku wallahi zalaalami rambu na au gurbatti maammee jedhamtu tiktookiin irraa na deemsifteef ani si deemsise wal ilaallaa marraa qaamni akkaawuntii biraatiin moo jedheef samiiraa haati manaa keetis gosii keetiiti yoo kan akkaawuntii keessa jalaa hattee sappoortii faamilii keessanii maaltu nu ga'ee bikeessan gallu ishi garuu akka ummataatitti wallahi niisu geema waan ta'eef wallahi niisu bareeda qabatte la maashaallah bareeda dhabamu warabbal kaabaa bareedaa darbaa taphatte summa wakunoona taajjabu ijoolleen na bira jiru kuno kanaadha manaa kottaa kana buleeddii kottaa laman na bira jiru samiira nyeen qabxii gadaana saati kana oromoon akkitti geema taphachiisaa jiru gadi bu'aadha dhiisee jira namnis asirratti wal nyaatee maal ta'e waa daduutti jira ajandaa jira isaayyuu immoo jawaarii yeroo na kun ariifadhe jawaaris immoo laayifirra jira har'a nan dhufuu shakkiidha kunoo birattan kunoo ijoolleen taajjabu jechuudha hadha waa tokko leegin hin jeen malee waa'ee mo'achuun jedheen mucaan faranjii shammoo jaafaatiiti geemiin kun eertiraa walirratti dhufu namni keenya akkasatti hin jiru hin eegin waa'ee mo'achuu daarii mo'achuu hin jedheen isiidha osoo hin garuu waa tokko sitti himu osoo akka ergasii ta'e rakkoon amma na mudatee jiru kun nan mudanneeti wallahi summa wallahi leenca sadii tirippilii irratti dhiisaati leenca jaatu ta'e samiiraadhaan uummatamtu kan garuu tundueeyyuu bakka na bu'u an jedhe sidii galee sanatu biyya keessa na galche tundueeyyuu tun hin jiraanne bakka na buutu wayti ilmaan koo bakka na bu'anii ilmaan koo naa guddisu jedhetuyyuu har'a haala manaa kootii asirratti hin tanaadhe sidii galee thank you amma isa yeroo biraa dubbannaa nama sammuu qabu iyyuu waqastaa sammuu qabnee hunda sidii galee sammuu qabneedha aan ammoo samiiraadhaaf miti eenyu bokkandu ani garuu dhiifama naa godhaa malee gaafa nu Hussein dhufe at least leenca lamaan tokko darbata siyaan ture I think innis maamii mata ergeensa yar garuu like utuu ta'e gaafa inni hidhame faa baay'ee cannaqamaa turtanii maatiin illee akka malee cannaqamaa fi turanii you know like yeroo wallahi birriin akkaawuntii irraa qabunii itti dabarsee qoy jedhee dhataa jabnuti qoy tapha lammaffaa jedheen abdiidhaan bilbilee fi nagalchuu dinnaan qoy jedheen waan an akkaawuntii irraa qabu guutuu itti fixadhe maaliif warra isaati ambiran jira sidii galee ambiran jira maal ta'u saamileen siin cabu isa jedhan sana wallahi summa wallahi ambifadheen bee gaafa sana nu Hussein argeen ambifadhe waan ambiti bakka meeqattan nagee kennaa ture asu የምትባል ነው እንጂ ቆሻሻ ምን አገባሽ ወይስ ዲሲ qabduudha eebbisaa koo warri akkaawuntii biraatiinis naa kennitan na qaqqabeera obbolaa koo warri akkaawuntii biraatiin naa kennitanis warri aftanis immoo mirga keessan samiiraa isatti beektan thank you abuyyee taallech lamni algabbachuu ragataa fartaanu jara kana godhana godha haadha dhiira amma haadha nama hundaa samiiraa ija sii gurra siin beektu tokko jedha ijoolleen kushiinaa keessa dhaabatanii akka mugiira imaanii koo eebbisaa an jechisiniif hin qabu maal koo saannichoo koo hundi keessan iyyuu foolonaa godhaanii akkaawuntii kootiini kanan dubbii qiyaamaa gadi buusu jiru naggasa balateera mucaa miskiini sun balate wayne tuwal nargati nafni dhumeera yeewwana ሁላችሁ ነው መሰግናለሁ እነ ጉቺ እነ ሀቢባ ማሻአላ ሙቤ ባየ ተበተ ነመገመችሰ ወላሂ እቺ ልጅ ወንዳኔን የምትባለው ቋንጣ ማለት ነው እሱም ሰው ነው አንተ ስትታሰር እኮ ወላሂ ለአንተ እስራኤል ሞት ያንሳል ጓደኛዬ ነህ ለስሙ ሰፖርተር ግን ታውቃለህ አልካለ ቆጥረልሃለሁ አንተ ለማኝ ማለት ነው እድሜ ልክህን እዚህ ላይ መለመን እንጂ ውሻ ወላሂ አንዳንድሽን ቲክቶክን ከፍቼ ነው በግድ ምናምን ልትል ትችላለህ አስታውስሃለሁ ና ሄዳ ክበል
ና እዳ ክባል ጆን ዳንኤል ማለት ነው። ከአረብ ጋር ስትጫወት የሰጠውን ያን ሁሉ ቲክታክ ዩኒቨርሳል እና አንተ ቡሽቲ ማለት ነው። የኔ እንትን እኮ 42 የገባሁት እኮ እንዳንተ አይነቱን ለማኝ እድሜ ልክህን ከልመና ማትወጣ እንዳንተ አይነቱ ሰፖርት አድርጌ ነው 42 የገባሁት። ደግሞ ምን እንዳልክ ማታ ጭንቅላቴ ውስጥ እድሜ ልኬን አይወጣም። ማነሰ ሚላለን ጮፋመኒ ጀለኬን እንዲሱ ተኮተኮን ወረን ራቀቡ ጉቱ ሀደን ይሱ ሄድበታለሁ ቤቴን ከፍቼ። ይሄ ግን የተከበረ ቤት ስለሆነ በአካውንቴ ነው የምናገረው። አሁን ስለ ሰሚራ ብቻ አውሩና ማርቆስ ሲሙ ፈቺ ሲሁ እንደ ከሰን ቢሳ ይፈመ ጉዳ ሰሚራ ሞቴቲ መራፊ ባየነ መቀመጭ ጊዜ ማ ለምን ምክንያት እኮ በወንጀሩ ማሻአላ ማሻአላ ወላሂ ባየነ መቀመጭ ሰው እንደ ከሰን ቢሳ ማቱ ቡሴ ጀራል ሙናቆ ጀራ ቦይ ቢሳ ነው ገለገልች ሙቤ ነው ማገልቻኑ ጀላምቦ ነው ይገልች ገለቶማ keessan xumuree kaan miira keessan galee achi dhaqeetan manatti banadha. Mube. Wayye. Samuudhaan baga gammaddinaa jedhiini mo'atteetti akkasiin mo'atteetti ilaala wallaahi nama qulqulluu nama namaaf yaadu gara laafeetti abshir sittiin dhaga'amanii siin jedhaayyee. እሺ ሰናኮ ገለቶም ያቴ ሱልፋዶ ገለቶማ ሁንዱም ተከሰ አባቦ ከነዩ ኦላ በቀረና ጋቻሺ ካሴ ሁንድ ከሰን ወደ ጊፍቲና ከነተን ጀቸስኒ ቢንቀም ወላሂ ናፍ ገለቶማ Samu baga gammaddሽ ጊፍቲ ሞታሙን ጀራሙ ኩንሽ ያለው ሁንደ ይፎሎና ቆዳ ወረገስ ይደፈለ ሀደ ነመው እንዳዱ መተት ሀደ ነመው እንዳዱ በቃ አብዲገታቸው ገልጽ አብዲገታቸው ደገረ ማርቆስ ፕሊስ ማነ ቆትዬ ዋና ሰው ሀሳ ማለት ነመ ኮበዳን ንምቱ ቆተካ ኮበደሲ ማኒ ጀቹን ሶኬ ወንና አርሴ ዋተ ኮድዋል ማንም ሸደ ቤታ ኦሶ ማንዴንጭ ለማ ወካንተ ኮደባላና ለቴልማ ሞት ትርተ ማርሽን ዲያ ተኮፍ ቀብቲ ኦማማ ኮይኒ ማኩማ ገቲማ ሌንጫ ተኮ ኦማማን ጫት ትሪ ማርቆስ ኮ አካ አመዴ ማማጅሩቲ ነሞኒ ኢሲን ዱጋራ በኔ አናማ ፈከኛ ዱጋ ጌፈዳ ዋታ ከሰቲማ አናማ namni maasa ofiin kennu ምናምን ani dhugaa rabbii kakadhee geema beelamaa waan jiru kanayyuu annichootu dhibba tokko na rakkistee naan dhufe malee dhugaa rabbii finya jechuun ganama yeroo deemaa naa bilbiltee kamitti maal jira miti dhugaa dubbachuuf maaliin itti qophaa'as miti osoo qabaadhe gashaaran tabsiisa yeroo isaatu yeroo mitiitiin jechuudha. Marcos maal faamilii guutuu taphachiiftamu obboleessa koo maali dhiisibo wallahi nufta yuusee sirraa sin eegne isuma dhuguma wallahi eebbisaa obboleessa koo imaanii warra ilillii dhagaas jechuudha. Imaan hannichoo haadha nama hundaa intala muniiraa sanyii araarsaa mimmii doktor biqiltuu yasmiin hayyuu daayimand naggasaa tokkummaa qawwee beddellee መንሱር ናኒ ኬና ሙቤን ህቅባት አብዲ ዛራ ሰኛቼ ሊና ባጁ ቤስት ሁንድ ኬሰን ዩ ገለቶማ ሰሚራን ዋተ ኮሴቲሙ ማል ጎቴ ቤቲ ሞ ቢዲያ ጋራቲ ማን እንደራታቴ ቤቲ ነቲ ገቲ ከፈልቴቲ ገቲ ከፈልቴቲ ኡመተ ከናፍ ኢሱሞ ልጉማ ኡመተ ከናፍ ገቲ ከፈልቴቲ gatii danuu gatii anarraa argachuu qabdu guutuu hin arganne gatii kafalteetti isuma dhugumaa jechuudha. Isa kana ummanni immoo dhufee jajjabeessee geessanii jajjabeessee tanaa jira wallaahi akka waan isiin injifattetti ilaala. Kun injifatamuun jedhamu sa'aatii kana keessattuu sa'aatii geemni banee kana keessa utuu duraan ta'e oggaa hadha gaafa taphadhu sana utuu Samiraa taphachiseera ta'e miiliyoona 10 meeqaa sana Samiraan immoo itti turte isuma dhugumaa rabbi jechuudha. Laafa ummanni keenya tokkummaa qabu nam tokko hin komadhaan isuma dhuguma awwaadha sun beekuun nam tokko hin komadhaan kan komatamu hin jira tummuu qabxii danuu akka itti eegisanaan namoota intalattiin hagaa ammayyuu hin dubbadhu hin ture qabxii bucuu dabartanii gochuu siinaan barbaada atoo naan jechuu keessantu mala isaa kan gommoo yeroo bira dubban ana zakara yun talaatu bira terge biti danye de keeru jettan wallahi
asii sappoortaan godha. Please dafiinaa biti namni biteefi dubbataa tan gadhiise isayu. Annaa jecha sidii Mube wallahi an jechuudha sheerii jechuudha. Jechatti dhengadanaan jettee jecha sheerii gisee meeqan godhee waan dhabne garuu argitee leenca dhufeeniin. Kanaafu Quraata garuu biraatee beekamu. bismillahi. Innaa asirra warri jirtan maatiin hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa. Yaa. Wallahi bareeda qabattee galata guddaa qabdan hundi keessaniyyuu. Awwalee rakkata fuudhee mamaatiin guutuun dhaggeeffadhu. Geesse. Isa isintu wal beekaa dhugaa nama dallansiisaa. Siriin hin jenne hinaa seenaa hamtuun beena. Awwalee na hojii rakkata bodhagatu geesse. Doktee teessee na hojii rakkata bodhagatu. Ani Mubeko akka nama na wajjin dadhabdee tokkotti guyyaa kanaa ta'uu dhiisuu kottu ofittan gadda. Haalan keessa jiru tamma amma dandeessu gooteetta biroo maal argata an kanuma malee sin lamaanuu ana hangafa akkamittan isin gidduu gala booddee hojii rakkatu kottu hojii rakkati. Booddee bakkeettan afaa dhiisi Mubeko ani sin lamaanuu na fayyadu. Kottu hojii rakkati sin jedhadha. Innis wallahi namni waan jedhe takkaa nama rakkata hin beeku miti gurbatti sappoorti gootee dhufteetti dhaqiiti. Leenca geessitee nama biraatii kennaa qurxummii anaa fiddina talala. Inshallah bakka nagi tapha dhiitta malee maamme wallahi isiniitu. Ilaa yooma alqiyaamaa muuduluuf keessaa on si baase. Ajjala jirta akkaawuntii biraatii yookiin Samiira haati mana maamme. Atillee waltaa jamna Samiira atillee sillee niisu jechuudha. Qoyme waan akkasitti malee. Atillee waltaa jamna Samiira. First of all. Obboleessa kee jechuu dandeessa. Mubarak. Mubarak. Niisu wallahi. Ani garuu waan amma dubbii baxabbatee deema. Mubarak. Deemaa sima dubbatan dubbannu. Dubbii baxabbatee deemaa dhaggeeffadha. Fayyaan keessan warri Kaayiroo gaafa inni ijoolleen asii achis geema taphatan dhaqaatii waama mubee waamaa jettu gaafa inni dhimma qabu maaliif biran dhuftan isinimtiyyuu wal biran jirtan bira. Isin fakkeenyaaf walumti Kaayiroo kun meerre fee ati yoo fakkeenyaaf Mubaarak keessa amma kaleessa ilaalaan ture geemii weerratti ati geema taphataa turte. Mubaarak dhufu malee yanii mana cubsanii fichiisan. Fakkeenyaaf gargaarsa namootaa irratti yoo waa tokko ta'e sima waamu. Garuu gaafa dhimma qabdu moo si bira hin jiran. Si tuffatu moo jarri waliin beektan moo warrumti Kaayiroo hundi keessanuu faayidaa hin qabdan. Dhugaa waaqayyo walii sin taatanii namaa hin taatan dhuguma sin jedhan. Fakkeenyaaf meera ijoolleen keessi beekan warri kaleessa dheengadda si bira dhaabbataa turan warra akka reedii fa'aa maal fakkeenyaaf meera dhufanii taaptaa guchiseeru siduunaan fa'aa meera obboleessa kee miti pirezidantii maammee meera obboleessa kee miti maalummaa soobdu bakka quba waliin qabdanii maal jechuudha komeedha bakka wal fixa kana booddee dhukkee irraa kaasaa teenyee dhufnee taaptaa Wala kuma kana dhugumeette suuduna dhukkee irraa kaasuu barbaadu. wallahi wala kuma kana Amma akkaawuntii kun akkaawuntii ulfaati irraa ba'uu dhiifama godhaati. Dhukkee irraa kaasuu kan kee banadhu Akkaawuntiin kun akkaawuntii ulfaati gatii ta'ee fi rabbii isii ayii kunaa jedha. Dhageessanii? rabbi nagaafisa. Samiiraa rabbi nagaan ayii godha. Dhimmi kun Samiiraan laallatu cufeetan baafanii kan kootiin garuu akka nama tuqee hin beeku nan tuqa. Uummata koo Mubeko. uummata kabajamaa uummata Samiiraa dhuftan isa porti gootan hangara kootiin wallahi Samiiraatti afeeran jedhuun warri dhuuba dhaabattanii akkaawuntii beekiidhaan kunkii jungii naan isin beeka abbaa taatan waan isin dhoositaniifis nan beeka leenci yaa hin dhumne dhiisi booreettanu maaliif jettan dhiisi bommaayi Mube waa dubbadhu. ana obbolaa kooti namni raggatu obbolaa koo malee nama bira raggatu an ummanni akka amma geema taphataa maalutti injifachiisee la Samiiraan jedhaan abolee waan dubbattu dubbadhu tokkee maal jedha Mube waa jechuun barbaade. warri siidunaatti immoo siidunaa obbolee inumaayyuu maammee iyyuu dhiiseera dandiise bakka dhufuuriif ta'ee maammee koo bakka dhufuuriitti inumaa itti qabdanii gennoonna jala yaatanii siidunaa afaan abbaatii bilaa siidunaa siigamiin isati arrabsitu iyyuu halkanii guyyaa nan gubadha dhageesse isa
taatu arrabsituyyuu nan gubadha obboleettii kooti ushaa yaa ushaalit maalan no walitti qabamtee dhiqaa miila Siwiidinaa nan geessu waraabadhu irraa boodhi isa atuu tuttutu nan gubadha garaan na gubata waan nan godhu dhabe wale fudhattee amma walitti qabattee borsaa keessa kaadhuuti qoshaasha Siwiidinaa wallaahi arrabsu waraabatta wallaahi jedhi Siwiidinaan hunda keenyaaf haadha dhageesse bakka haati keenya hin jirre kanatti walitti qabduun keenya ta'uun keenya Siwiidinaadha yeroo nu walitti buune yawwanan hin bu'aalti waasaappiin hatta cucufaa ture yeroo nu walitti buunu ana maamme awwale yeroo nu walitti buunu bakka haadha keenyaa bu'ee namni walitti nu qabu Siwiidinaadha Siwiidinaa arrabsuun miidiyaarra taa'ee haadha koo arrabsuudha qabrii keessatti eenyu abbaa keetii asirraa gannoota abbaa argi kabajaa obboleettii koo wajjin dhaladhe waan miidiyaarratti keessutti fakkaata wadan dubartii jedhamee miidiyaa kanarra kan jiru guutuunsaa soorii Siwiidinaa gara haadha kootii baatti nan geessu dhugaa yoo walitti himne jechuudha dhugaa malee soba hin beeku arrabsu wallaahi jedhe yoo siin Ameerikaa yaate arrabsu gaachana kooti kan kalee baasee naa kennu obboleettii kooti ilmoo haadha kootiiti kabitaa arrabsaan wallaahi maan beeyu sababa biise Siwiidinaa attan dhiiseera dhiifaman godheef kanas kan saatii bakana dhawwate nan dhiise arrabni koo edhamu narrabsu sila manatti bana junna qara maammetti sasii ajjira deemtanii Siwiidinaa tun humna qabaadhe Siwiidinaa ol jettanii ilaaltanu humna dhabe akkasitti badda galatooma taphadha mana sin cufu sana sin banu yoom banes immoo taphachuufi. Samira Kongra kun mo'atamu miti baga gammaddee siin jechuu barbaada. Soorii qoonqee kiyya sirrii miti hirribaa waan ka'eef. Galatoomii haadha nama maraa galatoomii ulfaadhu wallaahi. Rakkoon hin jiru. Ulfaadhu haadha nama maraa ulfaadhu galatoomii nu jira dhugumatti haadha nama maraati akka maqaa keeti maqaa kee fakkaattaati. Uumaa miti. Kaa jechuu barbaadu namni nu nama waa rakkachuullee hin mallaa oduu badaa hin dubbanne mee maal rakkattee narraa hafte obboleessa kiyya jettee oduu gaafatte waan nama galaa hin beekanillee. Irri dhalleeti no maatu jira lettaa sapportaadha na godha eeyyee isiitti immoo maaltu dhaga'ama guyyaadhaa yeroo inni ummata 26 keessa dhabamee jedhu wanta akkana jedheef immoo dheengadda gaafa inni hidhamu wallaahi rabbi nan jiraachiin leenca tokko isaaf hin binne calliseen taaptaabii gochiisuu naannaqu inni hidhaa jira miti maal ta'u obboleessa koo waliin dhalanne miti taaptaap gochiisee fi sheer gochiisee fi waan akkaawuntii irraa qabu guutuudhaan bitee jajjabeesseen silaa dhufee taa'ee taaptaap gochiisee fi namni isa jala dhufu leencuma tokko yoo kenne akka ta'e silaa dhiyaannee irra namni haamilee godhata yoo immoo dhabame hoo jechuun namatti dhaga'ama beektaa. Akkuma jireenyi jiru duutillee ni jira. Dhugaa qabda muumee dhugaa qabda. Yoo jarri ofitti naan qabne ijoollee koo namni biraa kijiba ani nama biraa la hiriyaa manaaman yoo akka carraa ta'e mastaawatiin fuula haadha manaa kootii fayyaa ta'e yoo xiqqoo sii jajjabina qabaatte hiriyaan koo yoo fuuchuudha itti deeme malee ilmaan koo daabbootti naabisuudha itti deemuun qabuan. Dhugaan sitti himaa seriously tun hin du'in tun biyya albaarra jiru. It's okay. This mee uummanni rakkatee iyyuu gaafadhu badaalleen dubbanne argitee dubbii qe'eetii fi wayaa carree garaan bananii jedhanii kanaaf mee uummanni rakkatee iyyuu sirraa hafe iyyuu gaafadhu badaan dubbanneen dura argitee nu hadha si gargaare irra borullee haga jirtani isini ka waliin jiraatu dhiiga tokko eessallee waliin fiddani
kanaaf mee tasgabbaa'iti mee uuma rakkateetu sirraa fi gaafadhu malee hamaa hin dubbatin kanuma siin jedha. Ati dhugaa qabdaa wanti godhaa fi turtee baay'ee expectii godha namni martinuu argite ani hin mo'atamtii jedhee hin yaadne ture beektaa anadha hin rafneeyyoo hagati ta'a tokkoon booda deebi'aa jedhaa turtellee hirribni nan fudhannee taa'eetuma isin eegaa ture. Kanaaf please tasgabbaa'ii wanti martinuu hin darbaa akka mishaa hin mo'attee jedhama malee hin mo'atamteen jedhamu ingidihi. Congratulations. Ulfaadho haadha nama maraa galatoomi. Wallaahi hunda keessaniyyuu soorii yoonni akkasii mufachiise isin gammachuu Samiraa arguudhaaf jirtanii Samiraa haga dandeessanu sappoorti goota haga dandeessanii ol sappoorti gootanii Samiraallee miidiyaa irratti argitanii hin beektanuu akka ergasii duulaa fi galtee xiqqoo ishee shaqaa qalattee xiqqoo fuula namaatti as baateettee hin mo'atamtu turte sababni isaa hin beekuuni namni ammas immoo yeroo dhabuu kootiif keessattuu immoo waa'een haadhaa gaddaa rukutamte jedhamee xiqqoo Akaunti isaa jedha mara mube akaunti isaa gubanii jedha araadis mee dura dhiisiniin. Wayi mee waa biraa naaseenaa kaa anamma kabajaa kan callume debiti naaseenaa anaa dhiisa keessaan hin godhe irra keessatti dhiiseera keessaan hin godhe keessaan waa walitti himna innaa waa'ee haadha kanaa tammas biiziina godhee malee silaatuun waa'ee dhuma haadha kanaa irrattu Samiraan geema qabdiif naam jedhee ummata owwaa sararratti dubbadhee jiraadhee ummanni irraa nafu. Samiraa ummanni Oromoo guutuun hin jaallatani. Samiraan himmota furaatiin beeka. Namni as dhufe amma haadha nama hundaa kun hin beetti. Yookiin kaleessa dhageesse yookiin adda dhageesse. Na amana. Namni hundi hin beeku. Sila akkaawuntii korratti utuu mana banee gastii irra nama kaadhee akkuma kan kootii sana geema kootii footoo sii kaa'ee Samiraa warri koo geema qabdi jedhee haga ta'e namni mana kana jooyin godhee ba'u wallaahi ni taphachiisaani. Dhibbaan beekaa. Sini galee namni gara deemuutti yaada. Kanaaf Samiraan hin mo'atamteettanii nam tokko kanaan komanne mo'atteetti. Inumaayyuu immoo sagantaa Jawaarii walirra bu'e. Sagantaa Jawaar laayiviirra jira. Namni Ameerikaaf Awustiraaliyaa waa kennuu danda'u hundi Jawaariin jala jira. Silaan Samiraatti namni utuu Jawaar faan jiranne Samiraatti namni gore hundi biraan darbu. Sini galee biraan darbu isuma dhuguma. Samiraan namni kutaatti sin galchu. Gandatti sin galchu. Amantaatti sin galchu. Maalittuu hin galchu Samiraa. Kanaaf Samiraan mo'atteetti. Isuma dhuguma. Mo'atteetti. Kuma 200 baguma miiliyoona akka eerturummaan talaatti akka giiftara guddaa taatetti tu miiliyoona 5-6 irra bu'ee jiraate salphanneera sila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube duraan dursa obboleetti teenya Samiraa baga gammadde. Ani asirra namni waa madaalo asirra waa madaala Oromoon tun Mubaarakin jaalannatti malee wallahi Mubaarak wal akka Samiraa feetu ani asirratti argee jechuudha. Nama takkaa fuulaan as ba'ee gastii guyyaa takka geemii namatti ergatee hin beekne akkasitti dhufanii sappoortii gochuun suni wallahi osoo eenyuunu taate ajandaan akkasii jiraate namni 50,000 bakka takka taa'e namni akkasii naman tabsiisu. Amma Samiraan immoo yatamne immoo yatte dhugaa dachaa lama sadi irra deebitee mo'atte. Tokkoffaa irratti manni kun baariyaaliin isaa du'aadha. Lammaffaa irratti namni beeksisa siin dalayne akka Mubaarak kun garteetiin ajandaa biraa qabatee deemuu malee viidiyoo siin dalayne namni biraa siin dalayne. Samiraan akkasitti taphachuun isii suni aannan ajaa'ibee jechuudha. Hawaasni kun hedduu ishii jaallata, hedduu ishii kabaja wallahi lazim. Ammoo Mubaarak hedduu obsa qabda. Ati nama obsa qabu ammallee obsi osoo nama biraa taate osoo si ta'uu baatte har'a manni kun ni gubata jechuudha. Ammallee obsa qabaachuun kan kee kun si fayyada. Ammallee obsi waan akka hin dubbatini. Obsa qabaachuun ammoo waa hundaa ol guddaadha. Kanaaf obboleetti teenya Samiraati fakkeenya nama hundaati. Namni kabaja yoo qabaate naamusa yoo qabaate akhlaaqa safuu yoo qabaate akkasi kabaja qabaataa jechuudha. Ati har'a mooyatteeti malee hin mooyatamne. Leenca takkaan sunuu beekte namni hedduun keenya dabilii irratti hin kennine sanuyyuu osoo garteetiin seera eegee darbu taate hin mooyatta. Ammas akka mooyatamte akka mooyattee laalla malee akka mooyatamteeti miti. Takkaa baatee fuula kee hawaasni nagarre maqaa qofaan taphatte jechuudha.
wallahi lazim maqaa qofaan taphatte mubaarakii miti osoo mubaarakiin taate agaran taphatu ajandaan akkasii jiraate wallahi namni dhufee isaa akkasitti hin kennu itti kakadhaan ajandaan akkasii jiraate namni 50 60 bakka biraa taa'ee ammallee silaa akkuma wattu beektanii osoo gartee muciyyoo sun gastiisa yoo seente osoo akkasitti namni jala kanaa deemuu baate namoota hedduutu baay'eedhaa jala kanaa deemaa ture argaatiin turre jechuudha kaallee waa dhabnu. Kanaafuu ati moo'attee jirtaa akkuma gartee hawaasni kaleessa si jaallatu akkuma kalee kabaja si qabu ammallee nama kabaja qabu kabaja akka qabdu asumaan hubadhu siin jechuu barbaade bagarraa anti ati haadha Oromooti. Waa balleessee kee hin gaabbaa yoon akka carraa isin mufachiise dhiifama guddaa uummatu. Maaliif isin gammachiisuu dhuftanii wallahi gammachiistaniittu yoon akka carraa isin mufachiise natti qabamtan dhiifama guddaa. Waan dandeessan gootaniittu sin. Sorry. Samira kongraata bareeda taphatti ugaarratti. Bilbila biran turre keessan jiraate hunde galeera erga. Aannichoo tokko daqiiqaa tokko naa kennaa daraa deemuufani. Dubbadhu walee. Nama bal'atama. Tokko taankiyuu aannichoo tokko taankiyuu. Mubee daraa qalbiidhaan na dhaggeeffadhoon qotu suukeeti. Ala. Dheeressee akkasitti dhaga'amutti dubbachuun an danda'a isa beekaan dhiise abaaboo tokko leencaa amma abaaboo tokkotti anuma isa wallaalaa kana siin jedhe galmeeffadhu mazgaba kee irratti galmeeffadhu firri kee dhugaan isa haadha manaa keessii kabaje abaaboon tokko har'a mana kanatti darbatame dhuguma nama mataa kee ol qabu barbaadu nama haadha manaa kee biratti mataa agarsiin cabsin diinni gaariini si loluu dhufee haadha manaa kee argee ofirra deebi'a. Diina garuu gaarummaa qaba. Namni adda walaa moodii tara kee jara shamarrani. Walaa jara tojjiin kuftee kaatu. Namni adda abaaboo tokko sii kenne dhugumatti firamuu beeti. Mazaggabadhu hin dagatamanu jarri kun. Namni har'a hin dhufne. Yoo gaayyaa taaziyaa abbaan isaa jiraannaan hin dhufne nama tarkarraa qabdu. Yookiin namni silaa dhufuu qabu kun firaa miti fakkeessaadha malee obboleessa koo. Of bari. Kanatti immoo ati fayyadamaa taata malee miidhamaan taatu. Ati nama hunda sappoorti godhu, nama hundaa cinqamu, nama geemii nama hundaa irratti sagaleedhaan gogaa oolu, amma qabu waan darbatu. Miskiina kee gargaarii innaaf yaa qabu inni har'a hin dhufne siyyi nama gumaati warra dhufan galmeeffadhu. Zim jedhii jireenya kee jiraadhu yoo namatti citti ati hin fayyadamta malee miidhamtu mu beeko. Akka wallaaluma obboleessa kee qotosuutti hangana qofan arge. Anamma firri kee innati natti himtu innan irra geemii samuu irratti hin argine andiina mu beektan beekaatu yoo ofirra godhattes yoo dandeesse warra hadhaanuu kabaji jara kana maatiin keenya warri hin dhufne diina keeti obboleesso galatoon. Anis awwalee galatoomi sila dubbaddeera. Samiraan anaaf sarara diimtuudha. Wanta hin beeku malee Samiraan anaaf sarara diimtuudha. Wallaalaa dhagaan. Wallaalaan akkuma wallaaluma isaatti yaada miti. Samiraan anaaf sarara diimtuudha. Sababni isaa kairootti isin beektuudha. Carraasii ta'e ani koo hani isinii fidu beellama godhee hani isinii fidu haniin Ingilizii jirti adda. Haati manaa koo siin dura siisin footoo sii boonaan faadheen gadda gadhiise seenaa sii nutti mi'oottan wallahi itti mul'adda footoo hin beekti Samiraan. I respect Samiraan wantan kabaja Samiraa kana biyyitti waamaa ooluu fi mikinaa kan qaba. Waa hunda kooti wajjin na shaffantee na wajjin jiraatti. Waa hunda kootudha. Suuraa hani wajjin kaa'ame beektu biyya faranjiitii dhuftee maallaqa qabdi. Maallaqa guddaa qabdi. Waan adda addaa qabdi. Biyya faranjiitii dhuftee kairootti sinii banuu hin danda'a viidiyocha. Kairootti dhuftee sargii gootii maal jetti asii Ingiliidha yeroo sana. Kairootti achi na fudhachuudha jechuudha gara Ingiliziitti. Waan inni hojjeta jiraachuu dandeessi. Akka carraa jechuudha. Kan isiin irratti na jaallatti. Gargaarsummaa namaa kana irratti wal barre. Nama deeggaruu irratti nama dhukkubate mucaa Imaan jedhamtu biyya kana irratti. Dhukkubattee duukaate achirratti wal barree sii gargaarte achuma irratti wal barree wal jala jennu eegalle anis Ingilidha. Wal fuune sargii sana fakkaatu wal fuune. Footoo amma tuullaa jechuudha. Na duuka deddeema yaadannoodha. Viidiyoon olii gaddeema guyyaa tokko dangaafanne fuutanii viidiyoo jechuudha. Maxxansaa tokko waan haaraa amma fuudhette jechuudha. Samiraan dura waan ta'edha kun. Garuu akka waan haaraatti fuutanii olii gadi fiigaa turtan. Haa ta'u kana hunda na wajjin baattee deemti Samiraan. Maaliif footoo jaraa baattee deemta? Maaliif viidiyoo qabatte teessa? Wallahi guyyaa tokko dhagaafattee hin beektu. Ande kan dogoggortee jechuudha. Maal inni ati ilaaltu footoo kan maal
injenne sini gale kana fara ka dadilala akka abba manatti guyyaa tokko bashannan siftetta onan jettan bashannan siften be ya rabbi na disi gab ummata anasirra iya olu kanarra hada managoti kan dirqama amanti natti kenne akka amanta islamatti kun dirqamni sidaf ilmu goti bakka kennuudha sini gale kennu antakka asratahin hawasa bakka kennan amman hawasa bakka kennu hada managoti amantin dirqama natti godu bakka kennin be sini gale sinu arga jirtu samira lay hom bakka kennite nan jettan ngaba asra yitani isistani mubarakin fude ku tani yitan san wallahi gaba sana samira na namanto amma kalo jinjiranne gaba sana gammachi suda bakka kennefi isa bakka ga kuma shannan ne tenni bishandari kafte sandushi we nyanne mal jenne sini gale bakka guya sana bakka kennefi namanto takka guya to ko fudde kana matti bay bakka bashannan age si bashannan si no watti ojo tinga matti sini gale nanga badda akam tule ojingo jere namare chisan gammadada kesonsi rakata ngargaramu bakka kenni fichula isi to bakka kana honda yukenne thank you na jedani bakko malkete thank you jedani to sine ka hani mali fankase an ka durani san lubun jirti dubbata chulende sigal tokko yerona kenni rati wallamila sila danglizi jiramti I don't care anglizi jirade qabri kessa jirade bakka wal jirade wa rabbina godi yerona kin warri malakata de ambare chembe kana nagafadda yerona kin kana ratu wallamne namantu ayero nama rakate yero sare moke setu jolle promotion to li biati ka me jira jaram basa to jolle durba warra gudi de mani la kon rage dalle ingilizi bakka me ka jiru jolle sunju chuda darbe fi yerona kenni gargar sana jira nanjede hay galamas gargar sana jetta gargar sana jetta bodi gargar sana jetta yo yero kaminna kennita asimo yeron rakata la kennan ana rakko yero la kenni guya to kuna gafatte betu samira galato mulfaddu biya la barati ona kabba manati yero Kaweda kwe. ingammachi nelle tari gaftako rabbini mbekam biya la ba ko famiti jireni nama walindwe walin kae rabbi mrati gamadu no ataisu galato mena kabba manati ko tiyo gumatti abamana hada manasa ebise jannat argati sate yoru gumatti abamana hada manasa gammade ebise wanto ko jijirate wallahi an garagotin rabbi osiya qabu rabbi ilman kala si ajirachisu wana tawite hunda hiddu rabbi si fakutu si guten do gara bodde to asi gode kafalun nan do garagotin thank you sila kana kusi malle akagoti techuda akagoti kusi malle wala chura berradi galatomi atuna ujinti ngamato tera kora rage jari muniras bambe orena tiriata la kona rage hembeku uturusun injiranne abadan me kanu simmotu mbeta rakota amatu undi kesan yu galatoma ulfada ni choko marcos hada an singal te padden fitore kumni kesan tab gode samiran injibatan te taten ko gaddi sitte dubban na mubarake dubban jalkaba samiran to sagale ko daga latte gaafin qaba kawsi nageesse on nageenya rakkoon qabu samiraan kabaja guddaan qabaa fi sababa kee gaafa ilaalcha gaariidhuma qaba ilaalcha hamtu maqaa isiitiin bakka hin jirutti maqaan isii hamtuun kan hin beeku akkaawuntii ishee jalaa bilookiin ture naan laayivii irraa bahee mana ishee dhufuu ture akkaawuntii ishee irraa isheen oolan bilookne eenyu akkana bilooka isheen hin beekti naafa gaafattu ishiitiin muuna bilooke ta'e anooti hamtullee akka nama sakaanitti illee sitti dubbadheen beeku ija ol fuudhee sitti dubbadheen beeku karaa kamiinuu eenyu akkana bilooke akkati fagootuun barbaada jechuudha mana mubaarakiin xixiqqeeruma walitti qabnaa giiftiin mo'amma humna keenya ma dandeenyu bilookumarraa bahee kenneera mu'a dandeenyu mubaarakitti bilbileen bahee bilookirraa baay'ee na jeeqaa ture eegammoo bilookirraa bahee deebisee immoo bilookirra godhe namni
silaa gaarii mitiyan wantan balleessan jiru ofii na biloofte tarii waa balleessuun mala waan ta'eef sababa natti himtee dhiifama si gaafadha. Yoo sin taane immoo akkuma ta'e naa himee gaafii kana naa gaafadhu mubaarak. Tarii dogoggoruun koo mala waan ta'eef yoo anaan ta'e anatu waa barreesse ta'e natta himtu sababa kanaan si biloo kee yoo sin jette asumatti an dhiifama gaafadha mubaarak. Sagalee koo nageessi miti. Isin sagalee koo dhagaarti. Miyuutii irra jirta jechuu barbaade tanatti miyuutii irra jirti. Eeyyee dhagaa jirti yoo fargeeyyuu isii dhabee nadhan dhiifte seen maqaa keetti barreessee sarchi godhe. Isa namni isheen natti godhu maqaan biraan seera yuuzarneemiidhaan fida waan ta'eef. Maali jennaa irra seene nama na biloo kee nama normaalii na biloo kee inni isaa ture. Booda maqaa kee sarchi godhe. ቃላት ውሻ ማለት ነው። ይሄን ለመስጠት ስታጠልቁ ilaalee deebi'amuu